isa hojjetaa turte sana ammoo namni siyaafuu ol siyaafuudhu namni gadi siyaabuusu namni siyaafaarsuudhaaf hojjetaan turre tokkoffaa rabbi irraa waa argadheeni rabbiin biratti milkaadhaa fi lammaffaa ammoo ummata rakkataa abbaa dhabee jedheefan abbaa ta'a waan obboleessa dhabeef obboleessan ta'a kan afaan dhabeefan afaan ta'eeniyyi rakkina isaa kana furmaata ta'aaf jettee eega kaleessa manaa baatee jettee ati sagartanii hojii kee kaleessaa sana ittuma fufuu qabda malee nama tokko nama lama miti namni miliyoonni lama yoo dhufe jedhe hojii kan kee addaan kutuu hin qabdu jechuudha maaliif amma wa'bud rabbaka hattaa ya'ti al-yaqiin rabbii kan keetiin amma wal geessutti gartanii hojiin khayrii adda cituu hin qabu rabbiin akkasitti ajajamanuu kenna hojii kan keessitti jabaadhu rabbuma kan keetiyyuu si gargaara rabbuma kan keetu si tiffata rabbuma kan keetiyyuu gartanii waa hundayyuu sirraa deebisa akkuma kana gartanii wanni kun dhugaa akka hin taane obbolowwan kan keenya dhufanii ragaa sii ba'an kana kan biraalee rabbiin akkasumatti ragaa sii ba'eetiyyi hundayyuu rabbi sirraa deebisaa hojii kaleessa manaa baate hojii kaleessa eegalte san addaan hin kutinii ittillee fufi ijoollee keenya kanaafillee rabbii jedhi atis garaadhuma bal'adhuu irraa nuu simadhuu siin jedhamu beeki ya rabbi siyaa milkeessu jazaakallahu khairan carraan sii kennaa itti fufi mu beeki Mube Israel ta mube Ifama yeroto assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Majid Kana booddee anna mana zollom akan ifaman goone Ustazi Mubarak yeroo tokko Ustazi videoon kan biraallee jira kana jira geessanii ergasii yeroon ummataa jiraadhu arrabni narraa namni har'a kaleessa ija keessan duratti fayyaa dhabee nama fuulduratti fidame baatame natti kadhatame naan qatee jennan liqeeffadhee sini galee maallaqan namarraa qabu saamamee dhawwatamee hadha ilmoo koo dhiise ji'a burguutuu biyya namaa keessa dhaqee taa'ee sini galee biyya namaa keessa biyyan hin beekne keessa biyya ummanni keessatti wal ga'e na nyaachuudhaa ka'u keessatti waa meeqa ta'ee ilmoo kiyyarraa fagaadhee nan hojjetadhaadha malee wannan namatti balleessa hin jiru bakka hojii gootiitti illee gara dhuga dhufani an wallaahi utuu waa biraan haasa'u an namnan dhiifama godhuuf hin jiru. Mube maal beektu yeroo tokko mube jarraanuu karaa danaa sofnaa mubee kee dhiifamannoo gadhamee obboleettiin keenya kun haasoftu mubee kee. wanti beekuu qabdu mube way Khalid yeroo tokko Ustaz Ifama wajjiniin wanti kun wal salphan argee garuu mube qoy yoo bubbuleerati hin beeku viidiyoon kan biraa kan gadhiifame jira kan inni fuuldura manaatti kaafaadhaan biyyoo wayaan maaraa jiru jecha badaa ilmi dhiiraa namaan hin jenne tokko ilma dhiiraarraan eegamne yookaan namni tokko namaan hin jenne namni haadha qabu tokko namaan arrabsine jecha badaa wayii kan inni jedhe ni jira deemaati viidiyoo sana buusaa fidaa jiru viidiyoo sanas akka jarri kaasanu itti maasumaan viidiyoo 3-4 gaditti viidiyoon kan jiru sana kan jarri hojjetanii gadhiisan jala maaliif barbaachise kun har'a immoo deebi'anii viidiyoo isa kana hojjetani sababni isaa maalidha? Ijoollumti kun immoo kan biraadha. Jarumti kun immoo gurbaadhuma isa ofiin bulaa jedhamu kana haadha kee maaliin godhee natu maal godhee jecha badaa jecha hin taanedha kan inni fayyadamaa ture. Guddina yaada boraa kiraadha. Akkoon qabu. Akiraa fuuldura rabbitti arginamni keenya iyyuu. Wallahi nama na zollomee dhiifaman godhu. Abadan. mube jarraanaa kennaa kanarra jirra dubbannee keessaa buuna obboleessu Nama jedhanii kaan miti dhiifama gaafadheera miti badiin balleesse hundaaf dhiifama gaafadheera badii kan jedhamu tokko 2-3 kan jedhamu jiru badiin kana dura Mubaarak Musammaa sirratti hojjedheef dhiifama si gaafadheera viidiyoo isan kaleessa Kun viidiyoo haadha isaa arrabsiteen kaasne re'achirraa. Deema dhugaati ati sim jedhati caarra miyuutii qabadhuutii sim jeetaan dhaggeeffadhu amma badiin gadda hojjedhe isa kaleessa hojjedhe namni nan ajajne nu ummatu izin minne akka qaldii hojjenne balleessineerra Mubaarak kanan duraan badiin kana dura sirratti raawwadhillee dhiifama guddaa naaf godhi ammas taanaan yoo rabbiif rasuulitti amantaa ta'e sallallahu alaihi wasallam akka dhiifama naa gootuun barbaada ahuufi akkanaan jettuun barbaada obboleessa kiyya qaalii wallahi isin jaalladha badiin sitti balleesse moo rabbiif jedhi haqqiin kan kennan dhiisuu dhiifama guddaa naaf godhi. Mubaarak Musammaa naati lilla hundatti gattee Oromoon dubbatu godhu ta'uu naallee achi deemee kadhattee abaaboo jaakaa abaaboo tokko abaaboo sadee naannoo jettee jira naa jira jettee kadhatee
nyaru anaaf kosuma wajjin isa kana jecha nyaatu qabrii isa kana agadi nyaatu dooma isa kana agadi mubaarik mudamma innaa iblicha sirro no Mube carraanuu kan obboleessu naasofna dhaggeeffadhu naasofna. Mube amma waan sheekii nama jedhanii kaan dhageesseetta. Nan dhagaara nama biraa. Namni immoo irra guddaa waa walii dhiisuu akkuma sheekii nama jedhanii waanuma duudha gaadhuun inni kuni. Ilaa ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf innaa asirratti haasa'anu waanuma beekamtee argachuudha godhannatti fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Jibbaa addii yaani namni namatti waan akkanaa godhe rabbi maraachee biyya duniyaatiin haa balleessu maal jedhee kakaa ciccimaa akkanaan kakatu. Kun dhugaa lafa jiru. Mucaan kun maqaa si balleessuu caalaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e fooloo barbaadeeti. Beekamtii barbaadeeti. Carraa kanatti fayyadamee jechuudha. Jecha kanatti fayyadamee. Wantichi kun immoo akka nam tokkootti yoo ta'e ilaallee waa'een birrii waa'een hojii beddeena namaati beddeenni qalbii miti dhugaa dubbachuu ta'e. Beddeen namaa kana keessa galuu waan qalbii miti. Maqaa namaa balleessuun mubaarik dhugaa dubbachuudhaaf isa birriin namaarra jiru warabbal kaabaa yoo liqiin namaarra jiraate. Ituu liqiin namaarra jiru mubaarik nama liqeeffatee birrii 50,000 biratti galche. Maaliif galchitee liqiin namaa osirra irraannee gaafannee turre nu. Namni tokko rakkate yeroo waa godheef yoo inni gammade jedhe. Gammachuu isaa sanatu jedhe. Yoon boriitu sababuma kanaatiin ittiin milkaa ittiin boriitu ittiin rabbiin biraa waa argadhe dheetan kana godha qabaadhee fi miti jedhanii deebisanii. Akka birriin namarra jiru hin beekna nuyi. Maaliif ituu birriin namaa sirra jiru namaa kennite inni gaafii gaafne akka dhuunfaa keenyaatti jechuudha. Mucaan kun amma akka dubbatutti fooloodhuma yookaan beekamtiidhumaaf hojjete malee haddii kana wanti inni dudduubbaa qabu hin jira jedhee natti hin fakkaatu. Khalid gurbattiin eessa jirti Dubaayii taa'ee nan rukutere oo maal jedhe maal jisiidha. Ho'i miira keessaa ba'e obboleessa miira keessaa ba'e sheekotiin nu keessa jiru. No. Dubaayiin keessa taa'eeti moo maan inni eessa taa'e akka jedhe. Wajjin jira. Abboo isaa 24 mucaa kana maqaan balleessinaati. Dubaayiin keessa taa'e yoo akka godhe mi'a dhufu heddee jirutti. Innaatiin hin gabbarinati Khalid. Miira keessaa ba'e. Nama hin gabbarin. Gaa inni dheen gaddaayyuu. Obboleessa. tasgabbaa ishee habiibi ko Miira keessaa ba'e. Waabo hin beeknaati. Obboleessan dubbataa irraa qo'a ishuu. Maal taateet? Dhiisiiti obboleessa rabbii ilaa uummatasii wajjin jira haqasii wajjin jira. Uummatuma kanarratti rabbii rasuulii jedhee afootu lillaa jedhiin. Mobe. Haqiiqaa obboleessi keenya kun innis waa lafa kaaheera qaayidaa afaan arabaa kana keessatti araboonni maal jedhu beektaati khaalif tu'raf jedhe khaalif tu'raf jechuun waan tokko nama beekaa nama hayyu tokko faallaa isaa deemi yookiin maqaa isaa tuttuqii yoo beekamtii barbaadde ittiin beekamtaa waan jedhamu tokkotu jira. Haqiiqaan ijoolleen kun yoo ati ilaaltu ijoolluma afaanuma tokko dubbannu ijoolluma miskiina ijoollee dhuma ittiin beekamtuma argachuudhuma malee hamtuu amma kana qabanuuti miti. Rabbumaa jettee yoo irra darbitee fi jettee ijoolleen kunis rabbiin waadaa galanu akkuma dhiifama sitti yoo ati dhiifama goote malee sila rabbiin hin dhiisu inna allaha la yumli lidhaalim nama miidhe tokko rabbiin qaba qabee fi hatta idha akhadahu lam yuflithu jedhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi gaafa qabe immoo nama miidhame tokko irratti rabbiin nama hin dhiisu jechuudha. إن الله حرم الظلم على نفسه ربي اللي ظلمي حرام قد لبو سرتي وجعلته بينكم محرما والميت أجدو كيسنة اللي حرام قد انجراج ربين فلا تظالموا أقدر والمين أنا أو فرت ربي حرام قد جدو كين يرت اللي حرام قد يجود والميت يجود إذا كان فالظلم ظلمات والميت أن دكنا أشي دكنا دنيا فآخرنا ما تبوس والميت ونيجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كسي كان التندبون برباتشسو أتمو أدو غرتني وان قديني يو ميدمتي نمني مو
miidhama keessatti namni nabi Muhammadii ol miidhame hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Nama ta'ee gartanii alambiyaa wa ashaddu ibtilaa'an kan caalaatti miidhamu ilma namaa keessaa nabiyyoota jechuudha. Nabiyyoota keessaa immoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan akka isaanii miidhame hin jiru. Falfalaa saahira jedhamanii arrabsamani. Kaadiba sobduudha jedhamanii arrabsani. Ammas gartanii khaa'ina gantuudha jedhanii arrabsaman jechuudha. Kanaaf agartanii kanuma wajjiniin yoo daangaa itti darbanii qaama isaanii cabsanii ilkaan isaanii illee cabsanii miila isaanii dhiigsanii beelaaf dhukkuba gartanii dullaa itti baay'atee jedhe kanaa wajjiniin deemuu dadhabanii ofirra gatta'anii jennaani gaafa biyya Xaa'if dhaqanii jedhanu malaayikaan itti dhufaniiti yaa Muhammad jedhani ummata kana yoo baati barbaade tabba kana fuudhee gad itti garagalchina jedheen Jibriil jennaan. ربين كينيا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكم ربي جدي كربي سانرجي في جدي رحمتا في وانتي في لكيتي أمتني كوني نجلان بديني سببا كان كوتي ربي نكا أمتك نبليس وإن بربادو يوغرتني أمتني كوني اللي جلتني جدني المانجرا ربنا كجيلتوني يبربادا جد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Haddii kanatti jechuudha nabi Muhammad sabriin isaan godhan uduma miidhamanu jechuudha. Gaafa namicha gartanii amantii islaamaatiin ala jiru sunillee yeroo hunda gartanii qoshaashaa hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u, qoreetti hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u, karaatti ol galanu, karaatti gadi bahanu dhabanii odoo halkan azaa godhu namichi kun gaaf tokko gartanii rakkatee dhukkubsateetiyyuu manatti hafe jechuudha qoraatti odoo dhufee karaarran kaa'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaqanii gaafatanii maal taatee hafte har'aatoo yeroo hunda qoraatti fiddee karaarra goote azaana goota adda maal taatee hin dhukkubsattee hafte moo maaliif haftee jedhanii dhufanii gaafatanii jennaan idaa namichi kun oduman hamtuu akka kana yaaduudha amma kana gartanii yaadda'eetii dhukkuba kan kootiif dhufee na gaafataa jedhee gaarummaadhaaf gara bal'ina rasuulii sallallahu alaihi wasallam qaban kana argeetii namichi kun amantii islaamaa dhufee qabatee jechuudha. Isa kanaaf kan ta'eefi amantiin kan keenya amantiin islaamaa garaa ballachuudha kan inni itti nu ajaju. Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam garaa ballachuudha kan isaan itti nu ajajanu. Yoo rabbii jettee dhiiftee jettee rabbiin sadarkaa kan kee duuniyaattis akhiraattis rabbi ol sii fuudha. Yoo rabbii jecha dhiiftee jettee bakka inni jette hundaan rabbiin si gaha. Nama si miidhe rabbi sirratti hin dhiisu waan ta'eef atis rabbii jedhiitii ijoolleen kun eega maqaa rabbiitiin si gaafatanii jedhanii rabbii jedhiitii atis akkati dhiiftu anis asuma si gaafachuu barbaada. Obboleewwan kan keenyallee maaliif egaa nama akka keenyaatiin namni hinuma dogongora waan ta'eef namni nama dogongora keessa nama galchu tokko nafsiidha lubbuudha jechuudha. Qaayidaan lubbuu kanatu gara hin taanetti nama oofti. Inni lammaffaan sheexana jechuudha. Sheexannis gara ilmi namaa itti wal nyaatee itti wal cabsee itti wal balleessutti nama waamas waan ta'eef atis garaa ittiin jabaatanii eega ijoolleen kun agartanii akkasitti nuu dhufanii jedhanii ammas maqaa rabbiitti wannan si gaafadhu mubeekiyyaa ati wallahi hayyuu keenya wallahi ulamaa hundaafiyyuu ulama abbaa ta'aa jirta du'aatota hundaafiyyuu abbaa ta'aa jirta. Ati ammas agartanii abbaa hundaati waan ta'eef rabbiin sadarkaa siif kenne kana sirraan fudhatini beekumsa sii kenne aangoo sii kenne kana rabbi sirkaa hin buusini maquma rabbiitiin dhiisii bira darbii dhiisi bakka namni wallahi ma tawaada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam tokko yoo rabbii jedhee gadi of qabee irra darbee ciniinnatti oduma siin ol gubdu oduma siin ol tuqxu ciniinfatee giddiidha yoo liqimsee jedhe ربنا لسفود ملئ فجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله رب صدر كاكي والفودة دنيا في آخرة كان كي تتولى أكربين اللي هذا كان كي أبا كان كي ليك أبريكي ستسام الكيس أكرب كتشيكي اللي ملكيس أكربين إجا همتو إجا حاسدة إجا ظالمة إجا خائنة هند الرأس تفتي قمة جوران أكرب سكاتو ربي الرتي الرجدو ربي الرت السبدو بلا دربي أوماتو متيتي كوان كان الراجي تمو والله كليسس غافا سيدوكو بسنا نتسيو جندوكو ستاتوري والله تنبيت مالي سجودي كيسة مسجد هندا كيسة قويا جمعتين الكالليلي كيسة والله ربي سيكا تاتوري والله غافا تسيدوكو بسنا هندا كينيا تدوكو ستاتوري الرمو ربنا فيها كان كيسي دي بسي فولدرتي روكا كان سيارجيني وجي كان كيتي ربي سي دي بسي دو غمچو قدا
nutti dhaga'ama ammallee rabbiin ija keenya duratti si haa qusatu dhiisii oomaatu miti siin jechuun barbaadamu beeki. Erga jettanii waa tokko gochuun danda'amu kottas beetis lama taati viidiyoon manni waraabatu dubbadhaa asirratti. Buleewwan koo warna jaalatta warna kabajjan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana na waraabaatiin daddabarsaa. Akkasii as ba'a viidiyoo banadha ofiin bula jifoof viidiyoo baati sinis rabbiin isina milkeessuu kabajamaati as ba'a dhiifama gaafadha. Garaadhumaan garuu fuuldurattis immoo waan akkasiitiin deebiinaa maaliifi wal xiqqeessinee wal guddina wanni nuti argannu hin jiru isinis dhiifama gaafadhaa mee carraa taraa waluma duraan boodaan ofiin bula ati itti fufime yeroo tokko habiibii ko. Galatoomaa ustaaz sinillee rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu mubaarak akkuma isaan jedhanii carraa kana argadhee dhiifama si gaafachuu kan kootiif guddaa uummata kanallee nan galateeffadha. Ammas taanaan dhiifama akka tinaa gootu silas abdiin qaban ture ammas immoo rabbiif rasuulii jettee keessa kan keetii. Viidiyoocha irratti akkasii jedheeti viidiyoocha eerpoortiitti waraabnee birrii 450 nyaate waan jenne waan akkasii isaa walii gallee waraabne jedhii dhugaa jirtu uummatatti. Addanuu baasi yeroo haasoftu dhiifamaa wajjin kana waan olaa dhaggeeffadhu waan ati jechuudha. Viidiyoo waraabnee hunda isaa ifa baasiitti namaa kaa'e. Namni nama danuutu argaa viidiyoo asirraa waraabamee gadhiifamu. Baarakallahu fi akkasuma.